kennaa ayyaanaa fi ija hojii afuuraa waan jedhu itti fufnee baranna jechuudha. Bara kana kennaa ayyaanaaf ija hojii afuuraatiin hojjechuu waan jedhu isinitti dubbadha. Sagalee Waaqayyoo keessaatiin barumsota kanaaf bu'uura kan nu ta'anii caafata qulqullaa keessaa ergaa warra Galaatiyaatti ergame boqonnaa 5 lakkoofsa 16 kaasee amma 26 akkas jedha. Maqaa Yesuus nan dubbisa. Ani garuu afuuraan geggeeffamaa jiraadha malee fedha foonii hin raawwatinaa nan jedha. Fedhiin foonii afuuraan hin mormaa, afuurris fooniin hin mormaa. Isaan waanuma jaallattan ooneef isaan kun lamaan waliin hin mormu. Afuurichaa yoo geggeeffamtan isin seerika jalaa hin jirtan. Hojiin foonii mul'ataadha. Anis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii, waaqayyoolii tolfamaa, waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qoccolloo, hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, weennoo, machii, albaadhummaa, wanta kana fakkaatus akkuma ani kanaan dura isiniif caafee ture. Warri wanta akkasii hojjetan mootummaa waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti nan hima. 22 Iji hojii afuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaaf of dhowwuudha. Egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii, hawwasaa, fedha isaas fannisaniiru. Nuyi jireenya hafuuraatti yoo jiraanne hafuura kanaa duukaa bu'uu keenya. Egaa kottaa of dhiibuu, walitti naqxuu, waliin hinaaftuu ta'uu hin dhiifnaa jedha. Kennaa ayyaanaa fi ija hojii afuuraan hojjechuu waan jedhu isinitti hima. Kennaan ayyaanaaf iji hojii afuuraa maalinni? Amanoota baay'eetu biratti gaafa laaltanii amantoonni waa'ee kennaa ayyaanaaf waa'ee hojii afuuraa waliin makanii haasa'u. Namoota bilchina afuuraa qaban bichaatti kennaan ayyaanaaf iji hojii afuuraa garagara malee namoota baay'ee biratti yaada tokkoof tokko fakkaata. Asan deebi'a. Galaatiyaa boqonnaan 5 lakkoofsa 16 qabdanii amma 26tti gaafa dubbiftanii waa'ee waan tokko haasa'a. Ergamaan Phaawulos warra Galaatiyaaf gaafa barreessu kanaaf naa jedha jireenya isaanii keessatti egaa afuuraan geggeeffamaatii jiraadha malee fedha fooniitiin geggeeffamtanii hin jiraatinaa jedhee waa'ee afuuraaf waa'ee foonii jireenya isaanii keessatti madaalchisee haasa'a. Namni fedha fooniitiin yoo jiraate fedhi afuuraa biratti dadhabaa akka ta'u, fedha afuuraatiin gaafa jiraatu immoo foon akka mormu, foon afuuraan akka mormu, afuurri fooniin akka mormu, yaadi mormii akka jiru isa kan filachuu akka isaan qaban isaan itti haasa'a. Sababiin isaa namni kan Kiristoos ta'e kamiyyuu jireenya Kiristoosin erga fudhatee ka'ee booddee afuurri Yesuus Kiristoosin du'aa kaase jireenya isaa keessa waan jiruudhaaf ergamaan kun maalittiin jedha? Egaa fedha afuuraan jiraadhaa malee fedha fooniin hin jiraatinaa siniinan jedhaa. Afuurri fooniin hin morma, foon immoo afuuraan hin mormaa jedha. Kana mannaa isin garuu fedha foonii dhiisaatii fedha afuuraatiin jiraadhaa jedhaan. Jireenya fedha afuuraaf fedha foonii adda baasee lakkoofsa 19 irratti maal jedha? Hojiin foonii mul'ataadha. Hojiin foonii maalidha? Mul'ataadha. Hojiin foonii ija qabatoon ta'in iji hojii foonii waan tokko bichaadha. Hojiin foonii gabaabaatti iji isaaf galmisaa du'a bichaadha. Namni hojii foonii hojjetu kamiyyuu jireenya isaa keessatti wanta inni galfatu, wanta inni argatu du'aadha. Ergamaa Phaawulos garuu yaada lama isaan akeekkachiisa. Hojiin foonii mul'ataadha, fedha fooniin hin jiraatinaa jedha. Ija hojii afuuraa garuu qabaadhaati, ija hojii afuuraatiin jiraadhaa. Hojiin afuuraa yookaan iji hojii afuuraa maal inni gaafa geettan lakkoofsa 22 irratti jaalala, obsa, gammachuu, nagaa, of dhowwuu jedhee waa gurguddaa sagalaasa. Hojiin foonii immoo maal kan jedhu fiif kan kana fakkaata waan jedhuudhaaf xuraa'ummaa, halalummaa, jireenya gadhiisuu, weennoo, machii, albaadhummaa, waaqa tolfamaa waaqessuu, qoricha namatti gochuu jedhee tarreessee haasa'a. Walumaa galatti ergamaan kun utuu Kiristoos Yesuus lammaffaa deebi'een dhufiin jireenya irra amananii waldaa Galaatiyaa keessa jiran dafaatii filannoo tolaa daandiin keessan kam akka ta'e karaa sirriirra moo karaa sirrii hin taanerra akka jirtan qoraa of ilaalaa jedhee hojiin foonii mul'ataadha jedhee hojii foonii lafa kaafi otoo waa biraan godhin hojii iji hojii afuuraa immoo kana jedhee tarreessee lafa kaa.
egaas deebi'a yeroo baay'ee namoota bara keenya gaafa laaltu ergamaa Phaawulos wanti sarakkise waa tokkodha sabni Galaatiyaa waa'ee hojii fooniif waa'ee ija hojii afuuraatu jalaa wal makee galuu fidide bara keenya irraa kana gaafa laaltanii amantoonni waa'ee hojii afuuraa beeku waa'ee hojii foonii beeku wanti isaan galaa wal makee garuu waa'ee kennaa ayyaanaa fini waa'ee ija hojii afuuraati na wajjin ta'a kennaan ayyaana maayinna too jennee namoota bilchiina afuuraa qabaniif barumsa tajaajilaa baratan biratti ifadha amanaa biratti garuu kennaan ayyaana maayinni gaafa gettanii ija hojii afuuraa isinitti taasa ija hojii afuuraa ammoo maal isiniin gettanii waa'ee kennaa ayyaanaasa as deebi'a sabni Galaatiyaa rakkina inni qabu maal ture ija hojii afuuraa waa'ee foonii godheasa waa'ee foonii immoo waa'ee afuuratti makiyaasa wal makaa ture adda ba'a jedha as gaafa deebinu sagal qaba waan tokko isinitti taasa ija hojii afuuraa fi kennaan ayyaanaa garaagara malee tokko miti garaagarummaa qaba yeroo jireenya afuuraa keessatti caafata qulqullaa keessatti gaafa laaltan kennaan ayyaanaa kan biraadha ija hojii afuuraa kan biraadha kennaan ayyaanaa maalinni gaafa jennu afuura qulqulluu biraa waldaa kiristaanaa keessatti namoota Kiristoos Yesuusitti amananiif kenname kennaa sanaan Waaqayyo namoota biraan dubbii isaa ga'achuudhaaf kennaa ayyaanaa kan kennameef inni kennaa ayyaanaa jedhama kennaan ayyaanaa kennaa yookaan achi hojii afuuraa irraa garagaraadha kennaan ayyaanaa kan biraadha ija hojii afuuraa kan biraadha na dhagaa kennaan ayyaanaa fi ija hojii afuuraa wanti wal fakkeessu waa tokko bichaadha inni yuma inni kennaa ayyaanaa fi ija hojii afuuraa wanti tokko isa godhu lamaan saayyuu afuura qulqulluu biraa dhufe afuura qulqulluu irraa madde kanaa garas kennaan ayyaanaa qobaadha ija hojii afuuraa qobaadha yeroo ammaa kun bara dhumaati bara kana keessatti yoo laaltan wanti baay'een namaa galaan jiru wanti dhagaa'amu wanti argamu keessumaa dirree tajaajilaa irratti wanti mul'achaa jiru waan fokkisaaf waan badaa amantoonni immoo hubee waa'ee kennaa ayyaanaaf waa'ee ija hojii afuuraan qaban na dhagaa kennaan ayyaanaa maalinni gaafa gettan sagalee Waaqayyoo keessatti Qorontos duraa boqonnaa 12 gaafa laaltanii kennaan ayyaanaa kennaa garagaraa jira jedha saduraa Qorontos 12 lakkoofsa irraa qadabisa kennaan ayyaanaa gosa garagaraa jira inni yuma inni raajii dubbachuu lallabuu barsiisuu eegduu ta'uu afaan haaraasuu afaan haaraa immoo hiikuu warreen kun kennaa ayyaanaati jedha kennaan ayyaanaa kun waldaan kiristaanaa akka ittiin eegamtuudhaaf amantoonni akka ittiin afaan Waaqayyoo ta'anii kaan namoota kana dhaganiidhaaf afuura qulqulluu biraatti kenname jedha na dhagaa raajii dubbachuun kennaadha lallabuun kennaa ayyaanaati faarfachuun kennaa ayyaanaati garuu wanta amantoonni hin beekne tokkoof har'a waldaan kiristaanaa hubachuu qabdi jedhee yaadu akka galgaa'ii tokkoof akka tajaajilaa tokkootti waldaa kiristaanaa keessatti Waaqayyo kennaa ayyaanaa gaafa kennu namni kennaa ayyaanaa qaba jechuun ija hojii afuuraa qaba jechuu miti kennaa ayyaanaa qaba raajummaa qaba hin lallabaa waan garagaraa godhaa hin barsiisa hojii dinqii baay'een ittiin ta'a kennaa ayyaanaa qabaachuu danda'a namni kennaa ayyaanaa qabaateef ija hojii qabaachuu dhiisuu danda'a nama simbukkee jiru qaba ija keessa ilaalaati jabeessaa qabaanii akka isaafii galutti jireenya kee keessatti dhaane kennaan ayyaanaa kan biraadha dhaane ija hojii afuuraa kan biraadha dhaane ija hojii afuuraa kan biraadha dhaane kennaan ayyaanaas kan biraadha dhaane tokkomoo garagara dubbadhaa hursaa afaan guutaati tokkomoo garagara meewumtu dubbadhaa garagara jedhaa hursaati dudduuba fuuldura raasa harka mirgaa garagara dhaa jedha ayyaa maaliin maaltu kennaan ayyaanaa fi ija hojii afuuraa garagara na wajjin ta'a yeroo baay'ee amantoonni garraamoonni amantoonni dhugaama isaa qulqulloota gaafa laaltanii raagota keenya paasterota keenya luboota keenyaa fi hoggantoota wangeelaaf warra afaan haaraasaa warra faarfata warra kennaa ayyaanaa qaban Waaqayyo kennaa ayyaanaa qabee fi akkamitti gaafa yaadu gaafa gettanii warra ga'an warra guutaman warra iddoo ga'an bakka warra guddatan jennee yaan inni kennaa ayyaanaati kennaan ayyaanaa maalii kan jedhu waa lama isinitti taasa kennaan ayyaanaa maali kennaan ayyaanaa inni tokko har'a amannee har'atti nuu kennamuu danda'a kennaan ayyaanaa kan akka faarfachuu kan akka lallabuu
kana karaa jirubbachuu kana kafaan araasoo har'a amannee torban tokkotti guyyaa lamatti nu kennamuu danda'a sagalee waaqa ragaa qabna waan ta'eef kennaan ayyaanaa har'a amannee yeroo gabaabaa gidduutti nu kennamuu danda'a abbaa barbaadeef laata waaqayyo kennaa ayyaanaa dhabuun amanaa waaqayyoon dhabuu jechuu miti isa waaqayyotu filatee faarfataa naataa lallabaa naataati raajii naataati naataa jedhe waaqayyo filata sagalee waaqayyo keessaa gaafa laaltanii ija hojii afuraatoon dubbatiin kennaan ayyaanaa keessatti nama yeroo gabaabaa gidduutti jijjiirame kutaa yeroo baay'ee dhageessan hojii ergamoota boqonnaa 9 gaafa laaltan Saa'ol inni ergamaa Phaawulos ta'e jijjiirame jalqaba waldaa kiristaanaa waldaa waaqayyoo nama ari'achaa turedha Saa'ol gaafa laaltan waldaa waaqayyoo ari'ata amantoota baay'ee darara waan baay'ee godha gaaf tokko garuu waaqayyo isuma rakkisaa kana qabee ofiisaa godhachuu barbaade Damasqoo karaa irratti qabee waaqayyo balaqqeessaan dha'ee lafaan dha'ee jijjiiree nama haaraa godhee guyyaa 3 gidduutti ija isaa banee ergamaa godhee kaase si eebbisu sirraa dhufu guyyaarraa kana maqaa Yesuusiin as qabe harka mirgaa kennaa ayyaana kan barbaaddu si yaa badhaasu waaqayyo guyyaarraa kana waa'ee kennaa ayyaanaa naasaa jira kennaan ayyaanaa amannee umurii gabaabaa gidduutti amannee guyyaa gabaabaa gidduutti nuu kennamuu danda'a namni tokko siniin jechaan jira kennaa ayyaana qabaatee kennaa ayyaana sakam faarfannaa qabaatee lallaba qabaatee raagii dubbatee kakoo dhaabatee barsiisee waan garaagaraa godhee ija afuuraa qabaachuu dhiisuu danda'a dhiisuu danda'a qabamoon qabu kan jedhamu kanaa baranatti fufne kennaan ayyaana garuu fagoodha waaqayyo kennaa ayyaana gaafa namaa kennu akkan taa'ee hubadhuuttiif gaafan taa'ee qo'adhuuf sagalee waaqayyo gaafa laal kennaan ayyaana gaafa kennamu tokko simataa keef lammaffaa warra amananiif warra amanneefidha fakkeenyaaf hin faarfatta yoo ta'e gaafa faarfattu amanaan si wajjin faarfata kan hin amanne faarfannaa kee dhaggeeffata waa'ee jireenyaa faarfatta yoo ta'e ittiin gara mootummaa waaqayyoo dhufa kennaan ayyaana keessumaa waldaa kiristaanaa cimsuudhaaf warra kaanitti immoo daandii godhatee dhaqee Kiristoos dhugaa ba'uudhaafidha malee warri kennaa ayyaana qaban jennu kun warra ija hojii afuuraa qaban jechuu miti qabaachuu danda'u dhabuu danda'u garuu raawwadheen qaban jechaan jira miti na dhagaa qabaachuu danda'u dhabuu danda'u amantoonni keenya si'anaa gaafa laaltanii kennaan ayyaanaa ija hojii afuuraatti yaadu namoonni na dhagaa kennaan ayyaanaa kamiyyuu wabii mootummaa waaqayyoon ta'u warri barreeffattaniif warri qabattan kennaan ayyaanaa kamiyyuu faarfadhu lallabi raaj waan barbaadde godhi wabii mootummaa waaqayyoon ta'u sagalee waaqayyoo keessaa gaafa laaltan Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 22 maayidha gooftaan gaafa dubbatu isin akkas jettu maqaa keetiin afuura maa baafneerra hojii aangoo baay'ee hojjenneerra jettanii maal gootu na waammattu natti iyyitu ani garuu guyyaa dhumaatti isin hin beekun jedhaaniidha maqaa keetiin maal gooneerra raajii dubbanneerra afuura maa baafneerra waan baay'ee gooneerra hin jettu inni kun kennaa ayyaanaati wanti isin kanaaf gatii baaftan tokko iyyuu hin jiru tola fudhattan tola kennitan waan ta'eef sakanaaf wabii mootummaa isinii ta'uu hin danda'u waan ta'eef mootummaa waaqayyoo keessatti kan nama gargaaru maal gaafa jennu ganaa baranna ija hojii afuuraati dhagaa sammuun amantoota bara kanaa yaada kana lamaanii warra rukutee jira dhugaa masaa yoo laalle reeshoon namoota baay'ee kennaan ayyaana maayin abeeti lallaba fakkeenyaaf paastariin tokko kufee gechuu yeroo baay'ee akka waan ergamaa waaqarraa kufeetti yaadna paastarii wayii raajii wayii kufee gechuun amantoonni yeroo baay'ee sigigaat maaliif gaafa gettan waa'ee kennaa ayyaanaaf hubeen qaba waan ta'eedhaaf yeroo baay'ee lapheen isaanii bakka mootummaa waaqayyo akka waan dura galaniitti yaadu no kennaa ayyaana waaqayyo abbaa barbaadeef laata siif haalatu waaqayyo guyyaarraa na dhagaa ni lammaffaan kennaan ayyaana maayini kan jedhu kennaan ayyaana jireenya hojjetaa waaqayyo agarsiisa jireenya hojii waaqayyo akka hojjetu kennaan ayyaana hojjetaan abbaan ogichaa ammoo waaqayyoodha duudaan abanamu karaa kee jaamaan abanamu karaa koo waan barbaadeeyyuu haa ta'u hojii waaqayyo hojjechuu waaqayyo agarsiisa malee namicha isa karaa isaa ta'e sana bakka hin bu'u kennaa ayyaana baatanii na dhagaa gaafa waaqayyo karaa keenya dhala isinii kennu mana isinitti ijaaru dhukkuba garagaara isiniiku nu otoo hin taane isa ergamneef isinii hojjete inni immoo maqaan isaa Yesuusidha kennaa ayyaana kana waaqayyo garuu abbaa barbaadeef kenna akkas gaafan jedhu agalgaa'ota keessa raagota keessa luboota keessa hin kabajina jechuu komi
kennaa ayyaana akkate waaqayyo filatee akka laateef beekaadha maleen tuffadha salphisa jechuu komiti keessan jira waan ta'eefis waaqayyo itti kenne ija hojii hafuuraa qabaa namichi kan jedhu ni kan biraadha raajummaa sarara jiru ameen jenna kennaa waaqayyo itti kenne nameen jenna walumaa galatti garuu kennaan ayyaana karaatti waaqayyo hojjetu hojii waaqayyo kan mul'isudha irra deebi'een dubbadha afaan guutee wabii mootummaa waaqayyo garuu ta'uu hin danda'u hojiidhaan hojjeta namootaaf ofiisaaf hojiin hojjeta bara kana garuu gaafa laaltan irran deebi ammas dabalee kana booda irran deebi'u waan ta'eedhaaf gaafa raajonni baay'een dogoggoran paasteroonni gaafa dogoggoran namoonni ija dhagedhamanii waldaa keetti eegaman gaafa kufanii amantoonni baay'ee rifatu baay'ee dadhabu erga saatii erga sheetii jedha na dhagayi sitti karaa agarsiisee namichi karaa gadhiisuu danda'a si imnaan deemi galma yaadame geessa ingedha afaanii baasa karaa barraan daandii barraan maarsidii beesi goruu danda'a namichi jallachuu danda'a taa'uu danda'a nagarra sagalee waaqayyoo keessa Timoteos 2:4 lakkoofsa gala qadbisaa deemaas akkuma Phaawulos fa'a akkuma Timoteos fa'a hojii wangeelaaf qajeele tajaajilaa ta'e biyya lafaa ganeeraa seexana ganeera gedhee qajeele garuu Tasalonqee ga'ee mandarittii keessa gaafa ga'u wanti biyyicha keessa jiru hundumtu yaada isaa waan ta'eedhaaf biyya lafaa duukaa bu'ee nu gane ergamaa Phaawulos deemaas eenyuun jaallate jedha biyya lafaa jaallate jedha kennaa ayyaana irra ture tajaajilaa ta'ee ture takka biyya garagaraa iyyuu deemeera kutaa biyya biraa ta'ee biyya biraatti dhaamsa dhaameera ergamaa Phaawulos wajjiniin ani hoggataa waaqayyo ga'ee dhaamsa dhaameera garuu ba'aa godhe duubatti deebi'e dinqii miti kun dinqii caalumaa inni gaafa gettan namni isatti kenname qabatee galma ga'uudha tokko afaanii baasee ameenaa jedhu nama simbukkee jiru qabaatti si harka maaltu jira jedha takka gaafadha gammadaatti gaafadha si harka maaltu jira jedhaane ija hojii hafuuraa baattee jirtaa jedhaane kennaan ayyaana kee hojii irra jira jedhaane egaa kennaa ayyaanaas haa ta'u ija hojii hafuuraa iyyuu namni qabaachuudhaaf lamaan isaatti iyyuu guddina hafuuraa qabaachuu qaba saganaa haasofnu ija hojii hafuuraas haa ta'u kennaa ayyaana argachuufis haa ta'u guddina hafuuraa yookaan bilchina hafuuraa qabaachuu qaba bilchina hafuuraan qabnu yoo ta'e kennaa ayyaana bira iyyuu ga'uu hin dandeenye qabaachuu iyyuu hin dandeenye waaqayyo foo'atee filee kennaa ayyaana naataati naataa na hojjeta afaan koota maayidha gaaf tokko waaqayyo Museetiin ani maarsin godhadha jedheni ati afaan naataata siif immoo eegita afaan ta'a jedhe Aaroontu afaan sii taa'e na dhagaa waaqayyo Museedhaan afaan naataata siif immoo afaan kan ta'u Aaroonidha waan giingee ta'eef kanaaf kennaa ayyaanaa yeroo kamiyyuu wabii mootummaa waaqayyo akka hin taane amanaan beekuu qaba mina deebisime lammaffaa tokkoffaa Qorontos 12 kennaan ayyaanaa isa waaqayyo kenneef waldaa kiristaanaa keessatti amantootaaf ofiisaadhaaf akka tajaajiluufidha kennaa ayyaanaas haa ta'u ija hojii hafuuraa qabaachuun garuu bilchina barbaachisa na dhagaa sinirra narra har'a mee of ilaala waaqayyo kan barbaadaa jiru jireenya namaarraa kennaa ayyaanaa toon taane ija hojii hafuuraa barbaada amma ganama simbukkee jiru qabaatti waaqayyo sirraa kan barbaadu ija hojii hafuuraati jedhaani qabarraasa namni nama hin qabne jiraatiin waaqayyo sirraa kan barbaadu jedhaani ija hojii hafuuraati jedhaani wabiin mootummaa waaqayyoof ta'u jedhaani kan si gargaaru jedhaani ija hojii hafuuraati jedhaani tokko harkaa fudhate ameenaa jedhatu mee dabalaate ameen jedhaayyaa malee faarfachuun lallabuun raajuun wabii mootummaa waaqayyoo ta'uu hin danda'u naa dubbisime maayidha yaa obboloota koo waa'ee kennaa garaa afur qulqulluun kennu waa'ee kennaa garaa afur qulqulluu kennu akka hubattan nan barbaada isin amma illee saba waaqayyoo too hin ta'in dura karaa irraa kaachifattanii gara waaqayyolee tolfamaa warra duudaatti karaa irraa kaachiftanii waaqolee tolfamaa warra duudaatti akka oofamaa turtan hin beektu akkasumas namni hafuura waaqayyootiin gaggeeffamu Yesuus abaaramaadha jechuu namni tokko illee hafuura qulqulluutiin yoo ta'e malee Yesuus gooftaadha
Yesus gooftaa dhagechuun akka hin dandeenye cimsee isinittan beeksisa. kennicha yoo qabaatedha kana jechuu kan danda'u hafuurichaan ishee. Kennaan hafuuraa gosa garaa garaatu jira. Kana dhagaaga kennaan hafuuraa gosa garaa garaa jira. Hafuurichi garuu tokkichuma. Hafuurichi garuu tokkichuma. Isaanis ergaa garaa garaatu jira. ergaa garaa garaa jira. Gooftaan ergamaniif garuu tokkichuma. Gooftaan ergamaniif garuu tokkichuma. Hojii garaa garaatu jira. Hojii garaa garaa jira. Waaqayyoon hojii hundumaa addaan yaada namaa keessa kaa'u garuu tokkichuma. Karaan kennaan hafuuraa addaan nama keessaa mul'atu. Hundumaaf bu'aa akka ta'uudhaaf kenname. Isa tokkoof ogummaadhaan dubbachuutu ogummaan dubbachuun kennameef. Isa tokkoof immoo beekumsaan barsiisuutu hafuuruma sanaan kennameef. Beekumsaan barsiisuuf kenname hafuurichumaan. Isa kaaniif amantiitu hafuuruma sanaan kennameef. Isa tokkoof immoo hafuura amantii kennameef kennaadhaam innis. Isa kaaniif immoo kennaa warra dhukkubsatan fayyisuutu hafuuruma tokkicha sanaan kennameef. Hafuura fayyisuu kennameef tokkoof immoo. Isa kaaniif dinqii hojjechuutu. Isa kaaniif immoo dinqii hojjechuu kennameef. Isa kaaniif raajii dubbachuutu. Isa kaaniif raajii dubbachuuf. Isa kaaniif hafuura gargar baasee beekuutu. Isa kaaniif immoo hafuura hamaa hafuura waaqayyoo gargar baasee beekuuf kennameef. Isa kaaniif afaan hin beekamne dubbachuutu. Afaan haara dubbachuu jechuudha. Isa kaaniif afaan hin beekamne sana hiikuutu kennameef. Tokkoon dubbatu tokko immoo ni hiika eenyutu kenna? Hafuura waaqayyootu kenna. Hafuurri innumti tokkichi sun hojii kana hundumaa hojjechuudhaan hin ga'a. Bakka. Inni akka jaalala isaatti tokkoon namootaaf kennaa addaa inira. Bakka. Kan kennu eenyudha? Waaqayyoodha. Hafuuricha biraa kennamaaf dinqii hojjechuudhaaf lallabuudhaaf barsiisuudhaaf waan garaa garaa gochuudhaaf ogummaadhaaf amantiidhaaf kan kennu eenyudha? Hafuurichadha. Mi'as deebi'amata akka walittan qaba waan dubbataa jiru kana. Jireenya namaa keessatti kennaan ayyaana waaqayyoo biraa kennama. Karaa hafuura qulqulluu kennama. Ergaa garaa garaa qabna. Abbaan ergamnuuf garuu tokkodha. Garuu maal miti anamma ijoon dubbii koo guyyaa har'aa kennaan ayyaanaa jechuun ija hojii hafuuraa qabaachuu jechuu miti. Namni kennaa ayyaanaa qabaateef ija hojii hafuuraa qabaachuu danda'a dhiisuus danda'a. Ija hojii hafuuraas qabaachuu haa ta'u kennaa ayyaanas qabaachuuf namni guddachuu yookaan bilchina hafuuraa qabaachuutu irra jiraata. Jecha kana warri qabattan. Bilchinni hafuuraa karaa gurguddaa shaniin dhufa. Amma baay'een keessan hafuura qulqulluu of keessaa qabdu. Amantiin keessan hojjechaa hin jiru. Lallabni keessan hojjechaa hin jiru. Gara biraatti hin baane. Namni jireenya hafuuraatti guddachuudhaaf kennaa ayyaanaan haa ta'u hojii hafuuraan haa ta'u guddachuudhaaf waan gurguddaa shan baay'ee murteessaadha. Inni tokko namni guddina hafuuraa guddachuudhaaf sagal qabaa hafuura kadhataa qabaachuu qaba. Hafuura kadhataa. Yeroo hafuura kadhataa qabaattanii waa'ee faarfannaa isinii gala, waa'ee raajii isinii gala, waa'ee dinqii hojjechuu isinii gala, waa'ee amantiidhaan dubbatanii taasisuu isinii gala. Hundi keessan gara koo ilaalaa. Caafata qulqullaa keessaa gaafa laaltan kan yeroo baay'ee karaa gara garaa dhugaa baamu amanaa hundumaaf wanti lama kennameefidha. Tokko hafuuramaa baasuu, lama dhukkubsaa fayyisuu. Dhaqaa inni jedha suni nama hundumaaf kennameera. Maqaa kootiin maal godhaa? Hafuura hamoota baasaa. Kan dhukkubsatan immoo fayyisaa jedhee kennameera. Na dhagaa. Har'a garuu baay'een keenyi nama biraa gargaaru miti ofii keenya yoo hojjechaa hin jiru. Hafuuricha of keessaan qabnu jechuuf qabna. Nuun laatamneef nuun laatameera. Maaliif hojiitti ni qabne gaafa jettanii akka hojiitti hiikamuudhaaf hafuura kadhataan qabnu. Malee sumaan waaqayyo hojii qaba. Hafuuricha of keessaa qabda erga taate waaqayyo karaa keen hojjeta. Waaqayyo qoodee karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos ilma isaatti kan amananiif hafuura qulqulluu hundumaaf laateera. Garuu namoonni amantiin isaanii kennaa waaqayyo kenneef ija hojii hafuuraa isaanii akka isaan hojiin hojjenne kan isaan godhe maal gaafa jettan bilchina hafuuraa waan hin qabneef guddina hafuuraa dhufaa waan hin jirreef kufaa waan ta'aniidhaaf amantiin kee akka hojjetu kadhannaan kee akka deebi'u waan garaa garaa gochuudhaaf sagal qabaa hafuura kadhataa qabaachuudha. Namni hafuura kadhataa hin qabu taanaan jireenya isaa keessatti guddina hafuuraa qabu. Sagalee waaqayyoo yeroo baay'ee guddina hafuuraa fi biqilaa wal fakkeessee haasa'a. Biqilaa tokko reef lafa keessaa ba'uu fi amanaa jireenya hafuuraatti guddatu wal fakkeessee haasa'a. Fakkeenya tokko isinii kasa biqilaa gaafa laaltan jalqaba ija biqilaa tokko gaafa dhaabdanii maal keessa dhaabdu? Biyyoo keessa dhaabdu. Biyyoo keessa gaafa dhaabdan maalitti naqxu? Bishaanitti naqxu. Bishaan booddee maal barbaada? Aduun barbaada. Qilleensa ga'aan barbaada.
biyyoon sun maal godha tortoree eenyummaa isa waa hin baafne isa igasaa golgee jiru irraa gata dhukkubsee gaafa bokkaanitti roobu waan garagaraa godhe qola isaa ergarraa kaasee booddee akka inni biqiluuf gargaara. Namni jireenya kadhataa gaafa qabaatu akkuma qamadii yookaan achi wanti firee qabu tokko biyyoo keessa bu'ee tortoru jireenya waa hin baafne ofirraa baasa. Gaafa maal qabaatu hafuura kadhataa qabattee mana keetti gola keetti gaafa gajjettu wanti waaqayyoof hin taane sirraa ba'u maqaa Yesuusiin. Minna dhagaa yeroo baay'ee maaliif guyyaa dheeraa kadhannaa galtu? Maaliif saayitii dheeraa kadhattu? Maal waaqayyo al takkaatiin hin dhaga'u? Dhagaamoo dhaga'u sabaa? Hin dhagaa. Maaliif? Dhoksaan kun sinii galee beeka? Nana mana warra kaanii ifadha. Wanta waaqayyootti hin tolliin ofirraa baasuudhaaf, ofirraa kutuudhaaf, handhuuramuudhaaf saayitii lama guyyaa tokko guyyaa lama ji'a tokko tsoomna malee waaqayyo keenyatu hin dhaga'u jechuu miti. Akkuma biqilaan tokko biqiluudhaaf biyyoo keessa guyyaa murtaa'e turee tortoree haaraa ta'ee ba'u gaafa hafuura kadhannaatiin saayitii dheeraa guyyaa dheeraa gaafa kadhannu namummaan waa hin baafne nurraa ba'eetu nama haaraa taanee baana. Har'a hafuura kadhataan si eebbiseera maqaa Yesuusiin. Namoonni baay'een har'a hafuura kadhataatiin jireenya waa hin baafne ofirraa baasan jiran. Meela dhagaa warra kadhannaa qaban garuu gaafa laaltan jireenyi isaanii haaraa, abdiin isaanii haaraa, gammadoodha. Maaliif jireenya isaanii keessatti kadhannaa waan jiruudhaaf wanti waaqayyotti hin tolle irraa ba'a waan ta'eedhaaf wanti waaqayyotti hin tolle yeroo sirraa ba'u immoo sitti kan tolle waaqayyo sirraa baasise gammachiisa. Kana dhaga'i ameenaa jedhu. Yeroo wanta waaqayyotti hin tolle gadi baaftu waan sitti hin tolle waaqayyo sirraa gadi baasa. Kanaaf guddina hafuuraa keessatti kadhannaan baay'ee murteessaadha. Sagalee waaqayyo keessaa bartoonni maal jedhan guyyaa tokko wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti nama 13tti. Yaa gooftaa maal jennee kadhannu mee kadhannaa nu barsiisi jedhan. Maal jennee kadhannu bartuu kee taaneerra silaa hodhumneerra maal jennee kadhannaa nu barsiisi jedhan. Gooftaan akkas jedheen yeroo kadhattan hundumaatti yaa abbaa keenya isa waaqarra jiraattu maqaan kee qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jedhaati maal godhaa kadhadhaa. Jaalalli kee waaqarra takkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u jedhaati maal godhaa kadhadhaa. Hundi keessan gara koo laal takka gooftaan bara keessan haa eebbisu. Yeroo baay'ee wallaa keetti maal goote amma waldooleen baay'een kadhannaa yaa abbaa keenya kadhannaa cufaati jedhu. Kadhannaa cufaa miti. Kadhannaan banaas hin qabu cufaas hin qabu ameen jedhaa. Qabaa maan namoota baay'ee mala gartanii yaa abbaa keenyaan jedhii yoo baane mataa isaa dhukkuba baay'ee. Maal waldittiin immoo sirna hin qabdu otoon cufiin nu gadhiifti jedhu. Sagantaa cufiinsaa miti kadhannaan sun. Kadhannaa isa guddaadha malee. Maal jennee kadhannu jedhan. Maal jedhaa kadhadhaa. Jaalalli kee waaqarra akka ta'e akkasumas eettasaa ta'u lafarrattis haa ta'u soora keenya har'aa bor nu ga'u har'a nuu kenni. Yakkaa keenya nuu dhiisi. Nus akkuma maal goonu warra nu yakkaniif akkuma dhiifnu jedhaati maal godhaa kadhadhaa jedha Yesuus. Jireenyi kadhataa jaalala waaqarraa gadi fida. Jireenya waaqarraa gadi fida. Tokkummaa waaqarraa gadi fida. Namni kadhannaa qabu mee qoraa laalaa abdii kutee abdiin kutu. Kufee nafu. Badee nafu. Kufee yoo jettan hafuura kadhataa qabaannaan karaa inni ka'uun beektan. Har'a manni kee haa ka'u dhiiga olichaan. As qaba harka mirga manni kee haa ka'u dhiiga olichaan. Mee harka mirga ol kaasa har'aa kaasee gadaayyaa. Kadhannaan koo naa deebi'a gadaa. Nan haaraa jedhaayyaas. Guddinna hafuuraa maaliin dhufani tokkoffaan kadhannaa inni lammaffaan dubbii waaqayyoo dhaga'uutiinidha. Dubbii waaqayyoo kennaa ayyaanaa san harka jiru fudhachuudhaaf itti guddachuudhaaf ija hojii hafuuraa buusuudhaaf namni bilchina hafuuraa guddina hafuuraa fiduudhaaf ni tokkoffaan kadhachuu inni lammaffaan immoo dubbii waaqayyoo dhaga'uutu irra jiraata. Dhagaa dubbii waaqayyoo baradhaa amma namoota baay'ee yeroo rivaayivaalii yeroo sochii baay'ee gammadu yeroo dafqaa yeroo taalcha gaariidhaan yeroo isaatti garuu keessa waan jiru taanaan raacitii keessa waan jiru taanaani nama garaa duwwaatti bishaan dhugeedha. Namoonni dubbii waaqayyoo hin qabne raajii dhageessanii qabdan qabiyyee dubbii waaqayyoof keessaa hin qabne sagalee raajii bichaa kan dhageessanii nama beela'ee garaa duwwaatti bishaan dhugeedha. Nama akkasii uruuriidhaa hin kufaddoo maleetti. Kanaaf amanaan tokko guddachuudhaaf jireenya isaa keessaa sagalee waaqayyoo qabaachuu qaba. Meelaalaa aduun sirriitti gaafa gadi ba'ee laficharratti bokkaan bantii waaqarraa aduun
biyyoo sila awwaalame qamadii haa ta'u firee midhaanii kamiyyuu haa ta'u gaafa nasii gadatti bu'u maal ta'a bosobbossiisee irraa kaasee daandii kenniifidha. Dubbii Waaqayyoo gaafa dhageessu karaa argatta daandii argatta. Nagara sagalee Waaqayyoo keessaa Iyyaasuutiin maal jedhe Waaqayyo yaa Iyyaasuu jedhe Iyyaasuu tokko na qaba dubbisa. Garbichi koo Museen maal ta'eera du'eera Israa'elin geggeessa ture. Geggeessituun saba koo saba Israa'el Museen du'eera amma dabareen si dhaa'edhe si wajjin hojiin qabaa jedhe. Eenyu fakka ta'een beeku si wajjin hojiin qabaa jedhe Waaqayyo bara kana keessa. Museen du'eera ati immoo kana booddeedhe si wajjin nan hojjedha. Lafa faanni miila kee dhaabate kamiyyuu dhaala godhen sii kenna. Garuu jedheen lakkoofsa 8 irratti. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhibamin. Halkaniif guyyaa waa'ee isaatti yaada. Isarraa gara bitaa gara mirgaatti maal hin ta'in hin godhin. Ani jedha yeroo hundumaa si wajjin nan ta'a. Waan ati hojjettus immoo maal siif ta'a? Wal siif qixxaata. Maal of keessaa yoo qabaatte macaafa seeraa kan of keessaa yoo qabaatte jechuun dubbii Waaqayyoo of keessaa yoo qabaatte. Na dhagaa namni dubbii Waaqayyoo of keessaa qabu karaan harkaan badu. Daandiin harkaan badu. Waa'ee baraa wallaalu. Waa'ee guyyaa wallaalu. Har'aa qabee siifaa ifu maqaa Yesuusiin. Caafata jedha kaa. Gara bitaa gara mirgaatti hin godhin jedheen. Sagalee Waaqayyoo keessa nagarree maadha sagalee Waaqayyoo Iyyoob. Man fakkeenya tokko dhaqa dubbisaame fakkeenya tokko lakkoofsa 8 gaafa dubbiftan maayidha. Yaa ilma koo'edha barsiisaa dhaqee hin tuffatiin jedha. Barsiisaa dhaqee maal hin godhiini hin tuffatiin waan an siin jedhu si yaadatti qabadhu jedha. Inni karaa keef daandii keef si gargaara jedhatti. Hin tuffatiin barsiisaa dhaqee haadha jechuun eenyu guyyaarraa waldaa kiristaanaati. Namoonni baay'ee gaafa laaltan dubbii Waaqayyoo of keessaa qaban garuu raajii lakkoofsa hin qabne of keessaa qabu. Gaarii raajii dhaga'uun sagalee Waaqayyoo irra hin hundaa'u taana hin dhaabata rarra'aata. Sagalee Waaqayyoo of keessaa qabannan garuu waa'ee barootaa waa'ee guyyootaa beekuu dandeessa. As qabisin eebbisa. Har'aa qabee qalbiin kee banamu dhiiga walichaan. Sammuun kee banamu maqaa Yesuusiin. Sammuun kee banamu maqaa Yesuusiin. Dinqii Yesuus du'aa ka'ee booddee jette tokko sitti agarsiisa takka. Gooftaan Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaa booddee dinqiin hojjete dinqii tokkodha. Erga du'aa ka'ee booddee otoo du'aan ka'ee dinqii baay'ee hojjeteera. Du'aa ka'uu isaa booddee garuu dinqii tokko hojjete niyyumaa inni Luqaas 24 lakkoofsa 45 qaba dubbisaa achirraa argattu. Dinqiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee booddee hojjete maal ni beektu? Macaafa haa hubatanii fi sammuu isaanii baneefi jedha. Macaafa haa hubataniif dinqii guddaadha. Macaafa hubachuu qabu. Bartoonni kun warri waggaa dheeraa dinqii argaa turan sagalee dhaga'aa turan aangoo fayyisuu Waaqayyoo warri dhaga'aa turan sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf sammuu isaanii banamuu qabaa. Si eebbisoos qabda harka bitaa mirgaa har'aa qabee sammuun kee banamu maqaa Yesuusiin. Mee amma baay'een keessan gaafa sagalee dhageessan hin raftu hin mugdu dhuguma rakkina qabdu. Macaafa qulqulluu gaafa dubbiftan xinnuma ishee gaafa dubbiftanii hin hamuummattu yoo dubbiftan immoo isin hin galu maaliif sammuutu hin banamne ta'a. Na dhagaa har'a waa gadeen si eebbisa Waaqayyo sammuu kee banarraa qabee dhiiga walichaan. As qabe harka bitaa mirgaa bara keessatti guyyaa keessatti as qabe harka bitaa mirgaa haala akkasii mo'anneedhaaf Waaqayyo sammuu kee banarraa qabee dhiiga walichaan. Sammuu kee banamu maqaa Yesuusiin. Harka mirgaa ol kaasaa yaa Waaqayyo jedhaayyaa sammuu koo bani jedhaayyaas. Si baruun barbaada jedhaayyaa sammuu koo bani jedhaa. Yeroo sagalee Waaqayyoo dhageenyu yeroo kamiyyuu ulfaata. Mul'ata boqonnaa 10 maayidha. Gaafa Yohaannis dubbatu maayidha. Ani macaaficha maramaa yeroo nyaadhe jedha afaan koo akka dammaa mi'aaye garaa kootti immoo hin hadhaa'e jedha. Afaan namaatti maal ta'a hin mi'aa garaattoo natti hadhaa'e jedha. Akkam jechuudha macaafa jireenyaa nyaate dubbii Waaqayyooti macaafichi yeroo nyaadhe afaan kootti mi'aaye garaa kootti immoo hadhaa'e jedha. Maal jechuudha kana jechuun gaafa dhaga'anii wangeelli gaariidha. Hojiitti gaafa hiikuudhaaf pirooses gaafa gootu garuu baay'ee hadhaa baay'ee cima. Kana jechuudha malee sanyaatanii gadi baasan sana miti kan inni jedhe. Gaafa nyaadhe mi'aa garaa hogeetti garuu maal ta'eedha natti hadhaa'e natti ulfaateedha. Jireenya namaa keessatti guddina kan fidu dubbii Waaqayyoo maal godhuudha dhaga'uudha. Dubbii Waaqayyoo mana dhageenyetti namni sagaleecha beekuu hin danda'u eenyummaa Waaqayyoo beekuu hin danda'u guddina arguu hin danda'u. Tirannaa kan ta'e jireenya hafuura kee kadhattee sii deebi'uu kan dide harka ofirra keessee namarra keessee waayyuu socho'uu kan dide
yo amanteer ameen jette hojii araasi wajjin qaba waaqayyo guyyaa irraa kana kaas tokko cabseer kamirga darbate ameen agariyate akka toggattu barbaada waaqayyo akkati guddattu barbaada hin agarre waaqayyo guyyaa tokko maal jedhe karaa barreessa abbaa ibrota boqonnaa shallakkoomsa lamarratti isin yoona kana guddattanii nama ga'oo ta'uu kan maltan amma reefu akka daa'immanii aanan irraa jirtu jedhe yoona kana sin barsa ta'uu qabu turtan warra kaanitti himu warra maltantu amma dubbii gara jalqaba nama keessan barsiisu barbaachiseedha amma baay'ee keessaniif kennaan ayyaana akka waan ija hojii afuuraa qabaniitti lakkaa'u namoonni baay'een isaanii har'a warra raajal akka waan mee qajeelummaatiin qulqullummaatiin hojii isaanii hojii keenyaa miti kennaan ayyaana na dhagaa ija hojii afuuraa gaafa hojjennusi hojii fayyina keenyaaf ta'u hojjenna malee fayyuuf hojjenna miti sakana bodanaasaa yeroo dhagaa jireenya keenya keessatti dubbii waaqayyo bu'uura dhaqa dubbisa hojii ergamootaa boqonnaa 3:26 namni akka Itoophiyaawii tokkotu guyyaa tokko karaa deemaa jira seenichi baay'ee bal'aadha otoo karaa deemuuti macaafa Isaayyaas raagichaa dubbisa macaafa qulqulluu dubbisa macaafa Isaayyaas dubbisa hin dubbisa malee immoo galuufi innaan afurri waaqayyo akkas jedheen Filiiphoos jedheen gara Gaazaatti gadi bu'i jedheeni gaafa inni gadi bu'u namichi Itoophiyaawii kuni farda konkolaataa horiin harkifamtee deemtu yaabbatee deemaa jira namicha kanatti dhiyaadhu jedhe gaafa dhiyaatu namichi sun maal gokaa gara Itoophiyaawiin suni macaafa Isaayyaas raagichaa dubbisaa jira gaafadhu jedha afurri waaqayyoon gaafateen Filiiphoos namichoo jedheen hin dubbifta malee sii galaa jira innaan attamitti naa galaa tona minaaniikiin otoon baratiin attamitti naa galaa garuu mee waa tokko sin gaafadhaa jedhe ergalutti siqanii booddee waa'ee eenyu akka taasaa jennaan waa'ee Iyesuus haasaa jedhe gaffa geessee taasee jedha sana booddee maal godhe Filiiphoos amman amantaadhe jennaan nan amanaa waa'ee Yesuus taasee kee booddee mee waan si gaafadhaa jedhan Filiiphoosiin namichi Itoophiyaawii sun har'a ani cuubamee Kiristoos Yesuusin fakkaachuun barbaada akkanin cuubamneedhaaf maaltu na dhowwaa jennaan garaa kee guutuu amannaan sii ta'a jedheen siifiyyuu atoo irraa qabee dhiigalichaan har'uma ammuma ilaala amma dubbisa amma cuubama amma tajaajilaa ta'a garaa kee guutuu amannaan hin dandeessa jedheen nan amanaa jedhe maaliif Kiristoos Yesuus ilma waaqayyoo akka ta'e nan amanaa jedhe Filiiphoos qabe maal godhe namicha hin cuube akka inni cuubee ka'een jedha afurri waaqayyoo Filiiphoosin butee sokki jedhe siyaa butu saayitii kana qabee dhiigalichaan siyaa butu maqaa Yesuuseen iddoo wangeelli jiru iddoo caaffadhi jiru jireenyi namaa socho'aan warraaqaadha hidhamaa miti har'a eenyuun akka gadi labsii tokko labsa maqaa Yesuuseen waggaa dheeraa kadhattee sochootee siquu kan dide afurri kun siyaa sochoosu maqaa Yesuuseen siyaa sochoosu maqaa Yesuuseen guddina namaaf kan barbaachisu sadaffaa maayinni bilchinaa boqonachi guddinaaf kan barbaachisu maayinni tokkummaa qabaachuudha amantoota wajjin tokkummaa qabaachuudha tokkummaan baay'ee murteessaadha jireenya namaa furaa keessatti jireenya keessan keessatti hojjettanii tajaajiltanii kadhattanii deebii argachuudhaaf tokkummaan obbolootaa baay'ee murteessaadha sagalee waaqayyoo maayidha dhaqaa dubbisaa kutaa kana hundumaa dubbisu fakkeenya 27 lakkoofsa 17 dhaqaa dubbisaa sibiilleedha sibiilaan qarama namnis nama maal taage qaramaadha neena wajjin jedha jecha kana sibiilli maaliin qarama namaan qaramaadha fakkeenya dhaqaa dubbisaa 27:17 ila sibiila sababii qaruudha maayin wal fakkaataa agartuu tokkodha namni immoo namaatiin qaramaadha yeroo baay'ee tokkummaan obbolootaa seexanni bara kana diigee jira dur gaafa laaltan jireenya amantoota baay'ee keessatti kadhannaan jira adaariin jira tokkummaan jira kan maatii qabu zarfiiwwan garaa garaa keessatti wal qoodee amanaan hin kadhata bara kana gaafa laaltan garuu namoonni baay'een kadhannaa guruppii dhaabaniiru qobaas kadhachaan jiran seexanni nama baay'ee gargar baaftetti maaliin feesbuukitti laattee teektuukitti laattee waa meeqatti laatteetti qaala isa jireenyaatti laatteetti hundumtuu feesbuukii tiiktookii wajjin fiigaa oola malee jireenya tokkummaa hawaasummaas dhiiseera tokkummaa hafuuraas dhiiseera hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 42 qabdanii hamma 47 gaafa laaltanii bartoonni jedha amantoota wajjiniin tokkummaa isaanii cimsatanii jedha kadhachuutti buddeen cabsachuutti mana walii dhaquutti mana qulqullummaa argamuu keessatti yaada tokkoon hafuura tokkoon jiraachaa turani jedha waaqayyoon isaan walakkaatti jedha
dinqii milikkita baay'ee hojjechaa ture jedha. Mana keettaa ta'urraa qabee. Wal wajjin kadhatu maaltummoo ta'a jedha. Milikkitaaf dinqii baay'ee taa'edha. Warran amanne baay'ee saayitti dabalee akka isaan baay'atan godhee jedha. Kadhannaan obbolootaa baay'ee guddaadha. Qobaasin kadhattan nama baay'een namoota. Qobaasin kadhattanii nama wajjisin kadhattan. Yeroo baay'ee waldaan kiristaanaa koree kadhannaa hundeessiti waamti. Hin dhaabatu garuu dhaabatan. Hin ijaarama garuu diigama. Koree garaa keessatti qubaa keessan maatii keessatti kadhannaa namoota baay'ee dhaabateedha. Dootti siifaa deebi'u maqaa Yesuusiin. Waa'ee tokkummaaf dhaqaan jiran tokkummaa amantoota qabaachuu murteessaadha. Yoos maaltu dhufa waan ta'eef guddina hafuuraan dhufa. Maali waan ta'eef namatu namaan qarama. Namatu namaan qarama. Guddina hafuuraa dhufuudhaaf bilchinna hafuura dhufuudhaaf tokkummaan baay'ee murteessaadha. Sarfaffaa barachuudha. Barachuu. Ni sila dubbii waaqayyoo xinnammaa garuu wanti baratamu baay'ee jira. Jireenya namaarraa waan barattu qabda. Angafummaa namaarraa waan barattu qabda. Sagalee waaqayyoo keetti gaafa laaltan waaqayyoo umurii namaaf ulfina kenna. Abboota gaafa laaltan umurii namaarraa waan barattu qabda. Beekumsa namaarraa, dandeettii namaarraa, kennaa ayyaana namaarraa, jireenya namaarraa waan barattu qabda. Miilkaas boqonnaa afur lakkoofsa tokko dhaqadhiisa. Tokko qabaati. Lakkoofsa 3 lamarratti maayidha. Ijoolleen kee jedhe waaqayyo miti narraa kan baratan ta'uu jedhe. Anarraa. Warri waaqayyo irraa baratan bara wallaalan. Guyyaa wallaalan. Ji'a wallaalan. Sashanaffaa jireenya afura namaaf guddina kan fidu maayin? Guddina kamitti dhufa? Guddinni kan dhufu isa barata maal gochuudha? Hojiitti jijjiiruudha. Hojjechuu. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 maal jedha? Yeroo isiniif kenname otoo hin dabarsiin itti hojjedhaa. Yeriti yoomidha? Har'adha. Otoo kana qaalaan dukkanaayin, otoo kana qaalaan dadhabiin har'a ibsaan amantii kee ifuu qaba. Har'a afurri kee haareffamuu qaba. Kanaaf jireenya namaa keessatti kennaan ayyaanaa wabii mootummaa waaqayyoo akka hin taane, kennaan ayyaanaa abbaa barbaadeef waaqayyoo akka laatu, hojii aangoo waaqayyoo malee hojii namaa akka hin taane sagalee waaqayyootu lafa kaa'a. Torban itti aanutti fufna humna guddaatiin na dhagaa. Har'a waa tokko isinii kadhadha warra amanteen wajjin kadhattan. Afurri kee guddachuu qabarraa qabee. Socho'uu qabarraa qabee. Harka mirga ol kaasi. Humna maqaa Yesuusiin rafteellee halkan bineensi irra kan ciisu dhufee kan si ukkaamsu irraa si'ii keerarraa qabee. Irraa si'ii keera maqaa Yesuusiin. Irraa si'ii keera maqaa Yesuusiin. Harka mirga ol kaasaa nan baradha jedha. Sagalee waaqayyoo jedha. Nan dhagaa jedha. Guddachaan adeema jedhaayya. Afurri kadhannaarraa qabee gara keettaa deebi'u. As qaba harka mirgaa gara keettaa deebi'u maqaa Yesuusiin. Gara keettaa deebi'u maqaa Yesuusiin. Gara keettaa deebi'u maqaa Yesuusiin. Jireenya namaa keessatti namni hafuuraan yoo gaggeeffame waa'ee hafuuraa yaada. Yoo hafuuraan gaggeeffamu garuu jireenyi keenya maal ta'a? Du'aa ta'a. Haduraa Phexros maayidha. Phexros haduraa tokko lakkoofsi Phexros haduraa boqonnaa 2 lakkoofsi 11 maayidha. Fedha foonii jedha isa lubbuu keessanii mormurraa yookaan akka lolurraa fagaadhaa. Fedha foonii sameenyuun mormu. Isa lubbuudhaa lolurraa maal ta'a? Fagaadhaa. Lubbuun namoota baay'ee lolamaadha. Hafuurri namoota baay'ee lolamaadha. Boqonnaan qaban yoo rafan. Nagaan qaban yoo ta'an. Hafuurri namoota baay'ee lolamaadha. Dhiphatoodha, gaddoodha, abdii kutoodha. Yeroo silaa biyyi lafaa kun dukkanaa jirtu. Yeroo haalli baay'ee wal buusaa ta'u namni hafuurri isaa dabalaa guddachaa deemaa jiru dhufaatii ilma waaqayyoo yaada. Abjuu waaqarraa abjoota. Ergamoota waaqayyoo taasisaa. Gaafa boossan, gaafa gadditan hafuurri waaqayyoo si keessa giraanaan dhufee si tsanaannaa. Si jajjabeessa, jabaadhu siin jedha, hin bari'a siin jedha. Inni guddaan garuu maal ta'uudha? Hafuurri akkatti guddachuudhaaf qabxeelee ijoorra 5 kana qabaachuun barbaachisaadha. Kan dhaabanna miilla keenyaan. Kennaa ayyaana namoota baay'ee ilaalte waan durfamte kan sitti fakkaate yaadi kee qalbiin kee kan dogoggore maqaa Yesuusiin qalbiin kee irraa qabee haa fayyu. Yaadni kee irraa qabee haa fayyu. Qalbiin kee irraa qabee haa fayyu maqaa Yesuusiin. Harka bal'ifadhaa hafuura kee barbaada jedha. Borii keessaniidhaaf, egerii keessaniidhaaf afaan si godhachuu barbaadee jira Waaqayyo. Namoota baay'eedhaaf bu'aa si gochuu yaadeera Waaqayyo. Har'a garuu manni kee jireenyi kee tokkummaan kee kan diigame. Har'a yoo amanta rakka ol kaafatte deebi'ee si ijaarama.
Eeyyesi haa eebbisu deebi'ee si ijaarama. Deebi'ee si ijaarama. Deebi'ee si ijaarama. Jilbi kee lafa gadhiisa irraa qabee si deebi'ee iddoo ganamaatti. Si deebi'ee iddoo ganamaatti eeyyee. Si deebi'ee dhiiga garaanii irraan. Afurri abbaa gadhu si deebi'ee irraa qabee. Si keessaa hin dammaqa barii ganama kana. Hinkaa maqaa Yesuusin. Hinkaa maqaa Yesuusin. Balballi kee kadhataa kan cufame sirratti abanamarraa qabee. Sirratti abanamarraa kaasee. Sirratti abanamarraa kaasee. Sirratti abanamarraa kaasee. Mee harka bal'ifadhaa gubaa'ee kana keessa agalgaa'ota jajjaboo lallabuu kan danda'an, raajuu kan danda'an, waldaa gaggeessuu kan danda'an, warran kaan dhimma dhanan qaban dammaqsanaan gad afurri Waaqayyoo. Nama baay'een qabaanaan jala afurri Waaqayyoo. Kennaan ayyaana kee siifaa deemuu irraa kaasee. Siifaa deebi'u maqaa Yesuusin. Raajummaan ganamaa siifaa deebi'u. Abjuun ganamaa siifaa deebi'u. Faarfannaan ganamaa siifaa deebi'u. Hiikti macaafaa siifaa deebi'u eeyyee. Siifaa deebi'u maqaa Yesuusin. Adeemu irraa qabee. Adeemu irraa qabee. Adeemu irraa qabee. Afaan haaraa jabaa si badhaaseera. Warra Palaadiyaabos si'a sadiyyatiin adeemi'a jedha. Dabalaa matiidhaan. Siifaa deebi'u irraa qabee. Siifaa deebi'u irraa qabee. Siifaa deebi'u irraa qabee. Siifaa deebi'u irraa qabee. Harka bal'ifadhaa. Hin deebi'a. Afaan haaraa. Abjuu haaraa. Walima kaasamee kaleessa eengadda halkan maqaa kee waamee si kaasee ta'ii kana dhusiin jekkaa ture miti. Waaw! Har'a eessa dhaqe gara keetta adeemu ergamaan kun irraa qabee dhiigolichaan. Roola paaraadoo oluma kaas. Kaleessa eengadda kaatee safara keerraa naannoo keerraa saayitii 7-8 aangoo baay'ee cagadaan turreeti. Maa dadhabderra jilbi kee laafee ajabaat! Haraa dhiiga Yesuusin.